Seenaa hordoftootennaa fi dhaggeeffattootteen seenaa faffacaasaa waliin nu bakkayaa. Wanti nurra dubbachuu deemnu kun dubbii jabduu haala yeroo ammaan tanaa irratti biyyatti Itoophiyaa keessatti deemaa jirtu keessumaa naannoo Oromiyaa irratti deemaa jirtu irra waan gabaabduu tokko dubbachuu barbaanna jechuudha. Mootummaan biyya ammata humnaanii biyya weeraruu barbaadu, haaloolee biyya hundarra geggeessuu barbaadu, hidhamtoota siyaasa Oromoo ukkaamsuun naannoo Tigraay lolirra bane hooggantoota isaanii hunda riphee loltoota gochiisuun shira adda addaa geggeessaa akka ture jechuudha. Mootummaan kun akkanaan shira hedduu geggeessaa ture. Hanga ammaan tana waa takkuuf hin deebine lolli isumaa haarayatti naannoo Oromiyaa deebi'aa jira jechuudha. Hanga lola walgahii naannoo Oromiyaa murteessanii namni Oromoo gara laafin takka malee badii takka malee gara jabeennaan namni ajjeefamaa jira Oromoo. Haga labsiyoon naabaa warra kennanii yakka takka malee ilmaan namaa ajjeefamuun jirti. Mootummaan tokko yoo nam qabe teroristii osoo namni kun ta'e namni jeesuun irra hin eegamu. Namni takka qabde harka hanke jira seeraaf dhiyaachuu qaba yaa Oromoo. Gurbaan Oromoo hareen gaddaa dirree mootummaa bakka mootummaan taa'utti masara mootummaatti uummata itti baasanii ajjeesan kun waan nam hahaasaati. Yaa Oromoo duutii hakka hin qabdu. Duuhamtuu ajjeese jira jechuudha. Namni yoo du'e duutii guyyaan karaa bisee katabe laakiin harka namaatii yoo doote akkamtuu yoo doote yoo dirree namaatti baasanii si ajjeesan waan mootummaa irra hin eegamne jechuudha. Namni kunniin nama Oromooti. Nama Oromoo kan osoo inni saba bira ta'ee akkanatti namni hin ajjeefamu. Waan saba Oromoo ta'eef, waan dhalootisa Oromiyaa ta'eef namni kun akkana ajjeefame jechuudha. Waan afaan Oromoo dubbattuuf waan Oromoo ta'eef. Yoo sila saba biraa taate akka mucaan kun itti ajjeefame namni hin ajjeefamu jechuudha. Abboota nagaa naannoo Tigraay irra namni tokkoof lama hin qabamne. Abboota nagaallee namni kan 80 qabame. Dullachi kan 80 hin ajjeefamne. Mucaan dargaggeessi kan 17 maaliif ajjeefame? Waan Oromoo ta'eef yaa Oromoo kan namni walirraa barachuu qaba. Ajjeechaan uummata Oromoo irra dhaabbataa hin jirtu. Ajjeechaan uummata Oromoo itti fufaa jira. Uummata Oromoo balaaleffataa hin jiru. Balaaleffachuu jechuun akka haala isaanii taa'uu miti. Waan barbaachisu, kaayoo barbaachiftu guutuu. Qabsoon taatu qabsaa'u. Usanii taawanii nama garaa jabeen naannoo irraa ajjeefame namta akka malee badii malee ajjeesanii olola Facebook irra tumuun faayidaa nu qabdu jechuudha. Dandeenye qabsoomne dadhabne ilmaan namaa fixuu qabnu sine jala bulu. Yaa Oromoo dhiibbaan mirga namummaa nurra geggeessan tun yoo tufiif war carraaqatte ormisiif carraaqata jechuudha. Yoo tufiif hin carraaqanne Ameerikaan dhufte siif hin loltu. Dura si carraaqachuu qaba. Dura si wal dhaga'u. Dura sitti wareegama barbaachisu kappalu. Akka naannoo Tigraayitti wareegame yoo kappalte jaarsi amat 80 hawraan keessa qabame san abbaa'utti nagaa haa jedhan san nama amat 80ti. Kenname dhumaa jiru kan amat 30 guutu hin jiru jechuudha. Hundi 30 gati. Maaliif? Jaarsa dhabame jaarti dhabame. Moo warra qabsoon beenne waan akka malee nama gaddisiisatu yoo ta'u waan gadheelaatti. Yakki ammoo nurratti adeemaa jiru kun
yakka nam kan abbaa torbeeti abbaa torbeedhanii hojii qaban seerri yookaan heerri nam kanasuma murtii baasee arrumaan ajjeesu hin jiru. Namni kun qoratame bakki irraa ba'e si malee waraanni meeqaa jira ajajaan hin eessa jirtan siyaasatti akka modalattan bakka akkamiitti irra nyaata argattan waan hedduu tokko gaafatanii jira jechuudha. Yoo mucaan kun akka baanaan abbaa torbee ta'e wanni si jeese abbaa torbeetii miti immoo oromummaa ta'uu isaatti ajjeese yaa oromoo dubbiin nuuf hin galin malee. Yoo abbaan torbee dhabame oromoon ni dhabamti yoo oboon dhabame oromoon ni dhabamti jedhanii waan irraa qopheeffatan warri amma biyya bulchaa jiru. Wanni kun hundi waan ta'uu hin qabu. Waan biitana lolitti bana. Waan biitana furmaatiin fini. Namni silaa yaadee irraanqachuun namarraa eegamaa ture. Mootummaan keenya irraanqataa hin jiru fuuldura deemaa jira jechuun gammaatti. Yakka takkaan malee fuula raayyaa dura baasanii si ajjeesan. Waraanni itti qabdu biyya kana keessa jira. Yakkisuu kanneessaa gara jabummaa kana mirra raawwataa jiru uummati Oromoo yoo dur dhaabbachuu barbaade gaarseenuu namarraa eegama. Dhugaan fuulamtu dubbiin dhugaa sanii jechuudha. Waan mootummaan kun yakka dalaguu jiruuf waan mootummaan kun heeraaf seera malee nama ajjeesaa jiruuf namni yoo abbaa torbee ta'es hanqoratamin uleen nam tumanii nam caccabsanii abbaa torbee jedhi dubbat jedhanii kun dubbat rasaasan nam dha'uun namni hundi akkasiin ajjeesan jedhee akka dheetuuf shira kanamta dalagaa jiran jechuun manna. Uummati Oromoo akka du'aaf sodaa hin qabne ofirraa beekuun namarraa eegama. Akka waan hin tolcha jedhee jalqabe ufutuuf hin deebine ofirraa beekuun namarraa eegama jechuudha. Onneen sodaa hin jirtu nu keessa. Kanaaf nu ajjeesan. Kanaaf nu gara nuuf hin laamne. Keen kaachi jirus waan nyaatee dhugachi argate lafa saamaan argate maallaqa saamaan argate museetu jala bulu. Yaa Oromoo immoo akka kun furmaata nu hin ta'u. Naannoon Tigraay hawaarri lol rabbane juunta barbadeessinu guyyaa irraa jedhee dhaadataa jiru. Hangooteen boonfachuu jirra boolqotta gadi fageessin jettee himaa jirtiif. Muummichi ministeeraatiif jechuudha. Kan hunda ofirraa beekuun namirraa eegama. Nama warri du'e jedhu hunda dubbataa jira. Ittaanaan Gabraasiiwwan dubbii maan isaa. Keenna usee calla taa'ee taa'u jira jechuudha. Osoo abbootiin gadaa jirtu, osoo abbootiin amantaa jirtu, namni masaraa mootummaa duratti rasaasaan dhawa jedhamee ajjeefamu yakka irraati. Tuffii guddooti. Abbootiin akka marii hin ajjeefamin kan Tigraay irraa qabame. Uummati namni biraa kan qabame hin ajjeefamu, sibitaalatti hin ajjeefamu, bakka biraatti hin ajjeefamu jechuudha. Kan Oromoo ta'ee nama qabee osoo waa takka hin qoranne ajjeesa. Maaliif? Qormaati hin qabu qormaatti isa du'a. Oromummaa ta'uu isaatti isa ajjeesaa jira. Wanni biraa kan isa ajjeesaa jiran jirtu. Abbaa Shanee abbaa torbee miidiyaa OMN dhaab siyaasaa Tigraay juunta nama gamii biitaa lolaa jira. Diin ofitti heddummeessuun waan takka faayidaa hin qabdu jechuudha. Diina kan gabaafte ofirraa acha hidhte miidiyaa OMN ni ta'e hooggantoota siyaasaa hidhaannatte abbaa akka baanti dhoofte Tigraay dhoofte baafte biitii salaaman arganne halkan takkaa. Furmaanni maaliin namarraa eegamu qabu? Akkamiin tasgabbeessaa yaada namatti ta'u? Habiyyi bulchu kun akkamiin biitaan furmaatitti fidee falitti godhee maraaf mariitti godhee tasgabbeessaatti irra eegama. Musee ilmaan nama gatuu miti. Museedhaan nam guuruu miti. Nama ukkaamsee bulchaan hanga ganna meeqa ukkaamsittee nam bulchite. Ammatti 30 uummanni kun ukkaamaminaan jala bulu hin ta'u.
waan gowwaalleef galuu danda'u. Kan ofirraa eeguun namirraa eegama jechuudha. Maraaf marii gochuun namirraa eegama jechuudha. Biyyatti tan keessa furmaata barbaaduun namirraa eegama. Yoo san hin ta'in maqaa baa'oo shaneetiif jedhanii uummata Oromoo barbadaa'uun hin qabu. Oromoon habaa'oo shanee durii hangafa baa'ooti. Oromoon habaa'oon Oromoo keessa dhalate. Oromoo afaan nam faajjeessanii uummata gowwoomsanii uummata burjaajessanii uummata lola rabbanuuf deeman. Kan namni ofirraa beekuu qaba. Wanni abbaa tarbee jedhamu hin jirtu, wanni abbaa shanee jedhamu hin jirtu. Waraan Oromooti. Lola Oromoo rabbanuuf deeman. Yakka Oromiyaa irra dalaguuf deeman. Lola Oromiyaa rabbanuuf deeman. Uummata burjaajessuuf abbaa shanee waan kan dalage. Abbaa torbee waan kan dalage jedhanii uummata fixaa jiran. Kan dur dhaabbachuu qabu. Abbootiin gadaa asirra waa takka hin dubbanne, abbootiin amantaa asirra waa takka hin dubbanne maaliif? Kan namni dur dhaabbachuu qaba. Kun nama kakaasuu qaba. Qeerroof qarreen ka'uu qabdi. Mootummaa jedhamee mootummaan jira kan wayeen hin jiru. Shifta namgatu jirti malee. Kan uummatii baay'ee dur dhaabbachuu qaba. Wanni Oromoof deemu kun hamatu dhufa biraatiif deemti jechuudha. Yakki Oromoo irratti dalagaa jira. Hamatu dhufa bira irratti dalaguuf jiraata. Kan namni qalbeeffatee ofirraa beekuu nama jiraata. Kan warra harka dhawus akka borwanni kun siinis baatu ofirraa beekuun sirri jiraata jechuudha. Maal yoo jette seerri laafaaf hawan jabaan hanqatu waan taateef. Seerri jabaaf hawan laafaan hanqatu. Seerri laafaaf haanillee jabaa hin hanqatu. Kan namni ofirraa beekuu qaba. Tan hunda yaannee warri amata 27 biyya bulchaa argaa jira. Hati sammata 27 saniin osoo hin baane, hamata 10 osoo hin baane gaarri seenuu ta'etta jechuudha. Yakka dalagaa jiran, gara jabummaan uummata Oromoo dubbaa jiran seenaan itti sangaafachuuf ta'a. Namni amma mootummaa bulchiinsa mootummaa keessa jiru hundinuu itti gaafatamu kan jala ba'uuf hin ta'etta jechuudha. Kan irraa qabsoofnee kan irra yaadu wal jijjiirannee qeerroof qarreetti hin naqaabnu.